sababii gaarummaa ijoollee gagaarii akka Qaasim gagaarii akka Kiyyuu waadaan galeedha bakka waadaa hin dagatamne jechuudha agartuu miidiyaa maanguddoota Oromoo kutaa 11 ijaarratee qaba abbootii gadaallee jechuudha kana booddee yoo himannaan tokko sitti baname suuraan keessan baafamee maxxanfamu waadaadha maanguddoota Oromoo kutaa 11tti kennamtanii achitti maanguddoon isin sukkuume yoo maanguddoon isin dadhabe qofan miidiyaa irra darbadha footoo keessan yoo maanguddoon Oromoo kutaa 11 gaafannee dadhabneerra siluma seera keenya mootummaa wajjin akkana gaafannee dadhabneerra gadi baasa jedheeyyi baamna maaliif cubbuudha wallaahi maaliif ilma Oromoo tokko yookiin saamame ta'a yookiin kassare ta'a hattuu qofaa miti kan birrii dhawwatu kan kassaru sin jira kan makiinaan sadaqee nama rukutee rakkoon irra ga'u sin jira gati ta'ee fi footoon hin ba'u jechuun maallaqni ijoolleen fuudhamu jechuun miti maallaqa akka dhagoo wal harkaa buuna garuu footoo duraan baafnu maanguddootti kennine maanguddoon isin gaafate yoo isin diddan gadi baafamtu isin waadaa isinii galeera suusu waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh suusu jabaadhu dubbadhuuti gadi buutee aboon immoo waan nuun jettu nuun jetti suusu dubbadhu dhibba shaniin kennamu inshallah eessa jirtaati Abu Dhabiin jira eenyutti kennita si umatiin gina jimaan jirtame jedhe akkaanti singal tagale akkaanti kenna qoy hin bu'in footoo qofa fooloo si godha lakkoofsa kee keessaan na ergi lammaffaa immoo dhibba shan jettee qoy suusuu dhibba shan ishi keessaan amma lakkoofsa kee gadi bu'in argishi fooloo godhame fooloo godha jabaadhaati hunda namaa bora shiidhaa isaati hunda jaraa fooloo godha diraama dhibba shaniif kuma kennaa jiru ati fooloo irra kaa'uun hattuu fi shiftaa duuka deemtee fooloo gootaati fooloo godhi sana booddee gadi bu'uuna ijoollee hundi keessan namaa sana jiru fooloo godhi yoo dhuguma ijoolleen kun si mararte ilmaan Oromooti hadda bagan Oromooti haa jedhan dhume dhaqanii bakka baharaatti na wajjin nama jarris wannan jara caaluun hin jiru na wajjin deemanii bakka baharaa ta'anii hirkatanii baguma Oromoo ta'anii haa jedhan rabbuma wallaahi ijoolleen kun rabbiin biraa waa qabdi kan hadda anaan wal argite of jajuufi miti an rabbumatu anaan wal agarsiise bakka du'aayi wayii qabu isa gadduuse koomenti illee dubbise yeroo tokko ilaas Najaash Kaliil Kayru kun Najaash Kaliil Kayru tokko Hussein Galaa haadha firaan hin galtii qoyyaasin deemsa takkaataa qaba amma birriin guutuu keera waan ta'eef ni dubbattu hundi keessanii amma ijoollee dubbisaallee deeme dhibba shan kan keessa Najaash Kaliil ijoollee tokko barreeffama isaanii Nagaash birriitti guuttannee kaane madarakii haasaadhaaf gadhiibna anis ijoollee fudhee deema haadha firaa tokko dhufteetti ol galtee abuutu meerre Huseeniin naa galchaa Nagaashiin naa galchaa Abdii Baalee naa galchaa maal yoo darbee jennaan uffannitti bitame naqame Qaasim amma kachinaa gochuu danda'a birri yoo amma inni uffata irraa jijjiirre marra koo qaba an uffanni koo sinii kaanan kaa fudhaa waan barbaada wallaahi fudhaa እሺ አረፈራ ማለት አከምቲ ሲደቀብሲሰን አችቲ ንጅራ ማለጋ አችራ ድርሃም ዲባስ ዲና መብራይን ቀባ ሰት ስታፈደን እሺ አቦኮ ከንከቲኒ ዲባሽን ተማ ኢስራፋን ከና ዲባሽን ተማ አብረሽ ያደንት ለሰኒ ኮን እንገዳስ ቱርቴ ወላሂ ተወጅራት ወዝቤ ቃማስን ራባንቲ ኡምሪ ሲያከደረቱ ሃዳ ኦሮሞቲ መቃንሲ አብረሽ ያደንት ዋይና ሀርቱሽ eessa jirti la Canada jirti isaasin faksiina fuudhaan okay tole malaki kiyo yo wanni qabatte keessan na ergi bakkante ergu yo qabatte sifin erga akkaunti si ergina rakkoon qabu kiyyu ishi qunnamiinga kiyyu hawala miti follow si godhee jira kunu hawala datti miti kanin ergu hawala ergita Western Union illee erguu dandeetta rakkoon qabu Western Union malaga guddarraa fudhata bakka hawala akkaunti yoo galchite akkaunti namni galchuu hin dandeenye follow keessan barreessa akkaunti isin hirmaxxasuu dandeenya waan nu bira ga'e ammoo Mubarakin biraan hin dhaqqabsiin ati bilbila kee asuma keessa naa kaa'e asiin naaf ergi si erga okay achittu Dubaay irraa ajmaan dhufuu hin danda'ani akkatti walii ergitan ni gaafattu isin eessarti Dubaay moo ajmaan jirti la isini la maallaqa nama biraa qaba jetti isin bar Dubaay rakkoon qabu Dubaay location si bichaa nu ergita dhaqee fuudhuu danda'an yaa jiraatani makiina hin jira foonaa dhiis kaas keessa rakkoo takkan qabu bakka fedhaa ta'an Abu Dhabii ta'anii bakkuma fedhan haa ta'an bilbila keessi bartasinaayyee
Tolaaye. Mubaarak. Asirra erga. Galatooma. Ishii abooko. Tole. ulfaadha galatoom. Biraadha. Galatoomni abooko. Ulfaadha. Haala firaatoo maal jette? Jammeeka keenya rabeetu? Ishii haala firaatoo. Maqaa keetiin qarshii 500 ganama sittiin kenne. Maqaa Mubaarik Musammaatiin dirhama 500 kafaleeraan miira keessan galee kafaleera akka waan kafaletti ilaala haala filaan. Thank you jedhaani. Ganama sittiin fidaan lakkuu. Kun kiin jechuudha ajjala teessanii utuu oromummaa Gammoo ammallee jechuudha nama maqaan warra online hojjetutu jirri kun. nama maqaan isaa Haacaaluu jedhu galchi mucaan sun hin gargaara waan ta'eef. Ishii. Azalatti argachaa ture duratti nama laala. Kun kiin jala guutte jechuudha. An oromoon baadhee deemaa na se'an akka kun kiin ajjala teessee waan hojjetu waan Mubaarak shamarran maqaa kiyyaan gargaaruu feetan 500 kannaadhaaf yoo dandeessanii anirraa hin gadi bu'aa. Abo Rashiidaa si jaalannaa jettanii garuu rakkina ijoollee tanaaf baasaa irra. Ijoollee hedduun sababii isaaniitiin akka rakkoo keessa nurraan buune isinillee warri fedhan nu gargaaraan isiniin ja'a. Abo Rashiidaa thank you. Haala firaa fooloo godhaa Abo Rashiidaa fooloo godhaa amma namoo hin galchaka. Namoo hin galchaa haala firaa ijoollee mana kanaa fooloo si gootetti eenyu jette asii kan galchaa thank you eenyu hin galcha beektu amma. Nama abdii baalee maaliif hin barreeffanne ati amma barreeffatu malee sadaqaadhaan wal saamaa sadaqaarratti. Assalamu alaikum Mube. Waalaikum assalam yaa ijoollee Dubaay kun mataa kana kuusitan. Bukkee kan jira tan fida. Bukkee kan jira amma ajibaan jira tan fida 500 shi. Amma itti fida shi bakka kanan beeka waan ta'eef. Sama wajjin maqaan nama duu barbaadu ishi amma naa beekaa Siin fida Mube. yaa warra turkii malee warri oromoo Ammallee agai hiriyaan koo tokko na bira jira 500 kuma tokko itti fida amma. Anaafis immoo du'aan haa godhu ishii Mubaarak sitti nama dhaanis immoo baay'ee tokko nama miidhamaa keessaa tokkodha. Sitti nama dhagaru. Ishii dubartoonni akka isaan nama diraama kuma wallahi billahi haqa kee ijoollee oromoo waliin taane sii deebisiifna natti dhiisi kalluma. Duraani diraama kuma shanii na himatee mucaan tokko na himattee ana maatii koo irratti na himattee miidiyaa na himattee turte deemtee mana ofii keessa jirti mana sii sarakkabee mana sii keessa jirti garuu ani immoo adda diraama kuma 15 waliin nyaatamee jira. Ishii ijoollee durbaana nyaatanii durbaana nyaatanii. Dhagaheera akka jama shamarran hawaalaa wal jifattee haadha kodduwaa jirti abbaa kodduwaa jirtee gara laafessa dhiira nyaataa jirtu dhagaheera dhiisiin siin jedhe. Mube. Inshallah. Jecha kanarratti jecha amma mucaan jedhe kanarratti ijoolleen hawaalaa hojjetan jechuun yeroo baay'ee shamarran lakkoofsa hin jirre kanaan dhufanii akka wanti feekii ergan. Isa isaan waan erganiif waan akkasii sanirraa of eeggannoo godhaa. Kijiba. Tiger, jabaatu kottu Tiger. Kuma tokko fidii kottu Tiger.